dhimma weerara daangaa Oromiyaa callisanii ilaaluun kaleessa gatii guddaa Oromoo kan kaffalchiisee fi ammas gatii kan biraa kaffalchiisaa kan jiru akka ta'e qaamoleen hawaasaa garaagaraa ibsaa jiru. Bara hundeeffama Oromiyaatii kaasee jallinaa fi laafina caasaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin akkasumas diinummaa humnoota faallaa Oromootiin Oromiyaan weerara hedduu jala turte jedhu. Humna finxaalessa Oromoo duguuguun lafa Oromoo dhuunfachuuf hamuummatee jiru adabachi gochuun gahee mootummaa naannichaa darbees kan uummataati kan jedhan qaamoleen hawaasaa garaagaraa uummanni naannichaa dammaqee ijaaramee lafa isaa weerararraa tiksuu kan weerarame immoo deebisee dhuunfachuu akka qabu dhaaman. Dargaggoo Ayyaanaa Eebbaa Tarfaasaa bakka itti baratu magaalaa Naqamteetii humnoota mootummaan erga butamee waggoota 2 ol lakkoofsisuus achi buutee isaa beekuu hin dandeenye jedhu maatiin. Ayyaanaan dhalataa godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjoo wayichaa ta'u barnootaaf jecha gara magaalaa Naqamteetti malee Yuunivarsiitii Rift Vaaliitti barnoota isaa hordofaa osoo jiru mana kireeffatee jiraatu keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 3 bara 2013 humnoota mootummaatiin fudhatamuu himu. Ergasii achi buutee dargaggoo kanaa baruuf yaalii guddaa taasisaa turree kan jedhan maatiin du'aa fi jiraasaa wallaallee karaa ilaalaa hafnee jedhu. Lola Oromiyaa keessatti waggoota 5 darbaniif walitti fufiinsaan geggeeffamaa jiruun walqabatee ajjeechaa hidhaa fi dararaan humnoota mootummaan lammiilee nagaa irratti raawwatamu taatee guyyaa guyyaan uummanni Oromoo keessummeessu ta'ee itti fufee jira. Isaan akkuma dargaggoo Ayyaanaa achi buuteen isaanii dhabamsiifames muraasa miti. Oromiyaatti nagaan bu'ee uummanni dararama waggootaaf keessummeessaa jiru kanarraa akka boqotuuf irra deddeebiin waamichi dhiyaataa turus yaadni nagaa buusuu xiyyeeffannoo dhabee har'as taanaan Oromiyaa kutaalee garaagaraatti lolli itti fufee jira. Caasaan gaachana sirnaa jedhamu rakkoo nageenyaa ta'aa jiraachuun gabaafame. Caasaan gaachana sirnaa jedhamu kun waggaa tokko dura caffee naannoo Oromiyaatiin labsiin hundeeffamee hojii nageenyaa fi tasgabbiif haa ijaaramu malee amma gochoota faallaa ergama isaa irratti bobba'ee jiraachuu maddi oduu Addees Istaandaard mul'ise. Rakkoon guddaan qaamoleen nageenyaa kunneen qaban naamusa qaamni nageenyaa tokko qabaachuu qabu gonkumaa hin qabani. Qaamoleen kunneen akkaataan isaan ittiin uummata dubbisanii fi hojii tasgabbii eeganis sirrii miti jedha jiraataan maddi oduu kun dubbise. Yeroo hedduu reebichi, doorsisi, tuffii fi arrabsoon amala caasaa milishaa fi gaachana sirnaa ta'uu Oromiyaa kutaalee garaagaraarraa warri yaada kennan ragaa bahaa turanii jiru. Miseensonni qaamolee kanneenii gita hojii isaanii da'oo godhachuun namoota dhuunfaa fi daldaltoota sodaachisuun malaamaltummaa fi saamicha garaagaraa irratti raawwatanis jiraachuutu dubbatama. Gareen isaanii machi alkoolii fi araada keessatti kan kufan ta'utus himama. Hoogganaan biiroo nageenyaa Oromiyaa maddi oduu kun dubbise obbo Araarsaa Mardaasaa komii hawaasaa kana hordofuun tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhannaa jechuun isaanii dhagahamee jira. Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 4 ol ta'an biyya keessatti bakka jireenya isaanii irraa buqqaafamanii jiraachuu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni baqattoota addunyaa beeksisee jira. Dhaabbatichi xiinxala naannolee biyyattii hunda keessatti taasise jedhuun sababoonni gurguddoon buqqaatii kanaa walitti bu'iinsa hongee fi muddama hawaasaa garaagaraa ta'uu eeree jira. Oromiyaa iddoowwan hedduutti lammiileen sababa hongee fi waraanaan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaanii weerara koleeraa, beelaa fi gaagaama namoomaa garaagaraatiif saaxilamuun rakkoo jabaarra bu'anii jiraachuutu himama. Gujii aanaa Gooroo Doolaatti hawaasni hiriira bahuun dhimmoota garaagaraa irratti mormii qabu dhageessise. Godinni keenya bakka itti nuuf haa deebi'u jechuun mormii caaseffama haaraa irratti qaban kan ibsatan jiraattonni godinichaa isaan maqaa hawaasichaan daldalan balaaleffatanii jiru. Saamichi lafaa fi albuuda godinichaa irratti raawwatamu akka dhaabbatuufis gaafatan. Dhaabbileen godinichatti hojii albuuda baasuu irratti bobba'anii jiran kanneen akka Miidrook, Laga Dambii fi Qanxichaa Maayining cufamuu qabu jedhu jiraattonni. Kana malees ajjeechaa, dararaa fi sarbama mirga namummaa bifa garaagaraan raawwatamu cimsanii balaaleffatanii jiru. Yakki humnoota mootummaa fi qaamolee garaagaraatiin itti fufiinsaan hawaasa godinichaa irratti raawwatamaa jiru kun akka dhaabbatuufis gaafatan. Oduu keenya xumuraatiin dhalattoonni Oromoo Keeniyaa konsertii mo'achoota feestivaala muuziqaa biyyattii irratti aadaa sirboota Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa dhiheessan dinqisiifannaa argatan. Konsertii pirezidentiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaatti irratti hirmaatan kanarratti sirboonni aadaa uummattoota biyyattii mul'isan barattoota manneen barnootaa garaagaraatiin dhiyaatanii jiru. Waltajjicha irratti dhalattoonni Oromoo Keeniyaa faajjii qabsoo bilisummaa Oromoon faayamanii dhiyaatan
walleewwan aadaa godinaalee Oromiyaa garaagaraatti beekaman haala miidhagaan dhiyeessanii jiru. Ga'umsa shamarran Oromoo Keeniyaa waltajjicha irratti mul'isan ilaalchisuun namoonni bifa garaagaraan yaada kennan dhalattoonni Oromoo Keeniyaa tokkummaan Oromoo fageenyaan kan hin daangofne ta'uu mul'isaniiru jechuun dinqisiifatan. Oduu keenya jalqabaatiin Itiyoo Telekoom dabalatee dhaabbileen federaalaa olaantummaa saba tokkoo qofaan dhuunfatamuun dhalattoota sabichaa diinagdeen gahumsuu qofa osoo hin taane qisaasa innaa fi saamicha diinagdee biyyattiitiif haala kan mijeesse ta'uu qaamoleen garaagaraa yaada Oromiyaa miidiyaa neetworkiif kennaniin himan. Itiyoo Telekoom dhaabbata guddaa maqaa biyyattiitiin dhaabbate ta'us dhalattoota saba tokkoo qofaan dhuunfatame mirga saboota biyyattii dhiibaa jiraachuu kan himan ogeessonni dhimma kana irratti OMN fi yaada kennan dhaabbatichi sadarkaa muummee qofattuu osoo hin taane sadarkaa aanaa fi godinaattuu dhalattoota saba Amaaraa qofaan qabame jedhu. Siraayi sabaaf dhimma kana irratti qaamolee garaagaraa dubbisuun gabaasa bal'aa qopheessee jira. Dhaabbileen mootummaa federaalaa kanneen akka daandii qilleensa Itoophiyaa, daandii baaburaa, baankii misoomii Itoophiyaa, baankii biyyaalessaa, abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa, komishinii gumruka Itoophiyaa, waajjiraalee mootummaa federaalaa fi kan magaalaa Finfinnee dhuunfatee kan jiru dhalattoota saba Amaaraa qofa ta'uu isaanii ragaaleen keessoo dhaabbilee kanneeniitiin yeroo garaagaraatti OMN argatu ni mul'isa. Biyya sirna federaalizimii sabdaneessaa hordoftu keessatti dhaabbileen calaqqee sirnichaa ni qabu jedhamanii abdataman gartuu saba tokkoo qofaan qabamuun shaakala sirna federaalizimii biyyattii gaafii keessa kan galchu akka ta'e kutaaleen hawaasaa garaagaraa dubbataatii jiru. Gartuun saba tokkoo wal gurmeessuun dhaabbilee federaalaa biyyattii gubbaa hanga gadiitti to'achuun faayidaa saboonni, sablammoonni fi uummattoonni biyyattii argachuu qaban sabni tokko qofti akka argatu taasisaa jiru jedhamuun komatamu. Dhaabbilee kanneen keessaa dhaabbanni Itiyoo Telekoom tokko yoo ta'u, erga OMN iccitii dhaabbatichaa keessa jiru saaxiluu eegalee hojjettoota dhaabbatichaa dhalootaan Oromoo ta'anii fi saboota biyyattii doorsisuu fi hojii irraa ugguraa jiraachuun maddeen OMN itti maniitii jiru. Gartuun kun olaantummaan isaanii kun akka ittiin baramneef waca abbaa dabrummaa yookaan taranyaa jedhu uumuun uummata Oromoo irratti duula bananiitii jiru. Tibbana OMN iccitii dhaabbatichaa damee magaalaa Finfinnee baasuu wajjin wal qabatee namoota garaagaraa dhimma kana irratti dubbifneen dhaabbileen sadarkaa biyyattiitti jiran olaantummaa garee tokkoo qofaan qabamuun uummattoota biyyattii fi dinagdee biyyattiin kan miidhuudha jedhan. Ogeessa ICT fi hojjetaan duraanii Itiyoo Telekoom Abdiisaa Baancaa Jaarraa Itiyoo Telekoom dabalatee dhaabbilee mootummaa federaalaa olaantummaa saba tokkoo qofaan dhuunfatamuun dinagdee biyyattii irraan fayyadamaa ta'aa jiru jedha. Akka Abdiisaa Baancaa Jaarraa jedhutti gareen Itiyoo Telekoom dhuunfate kun akka ittiin baramnetti wal beekumsaa fi faayidaa garaagaraatiin dhalattoota saba tokkoo qofaan guutamanii olaantummaa dinagdeen dhaabbaticha keessatti horataa jiru jedha.